መቃባ ከንልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀዮ ቶኮ አሚን። ሰማዩን ዓለም ምሰሶ የዘረጋ አምላክ ምድሪቱም ዓለምንም ውኃ ላይ የጸና ጌታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። የተከበሩ አባታችን መላከ ጽዮን ቄስ ዘለቀ ዘርፌ የደብራችን ዋና አስተዳዳሪ፣ መምህራችን መምህር ኃይሉ ተሾመ የደብራችን ዋና ጸሐፊ፣ እንዲሁም መምህራችን መምህር ተፈሪ የደብራችን ስብከተ ወንጌል፣ የተከበሩ ወንድማችን ዲያቆን ጫሎማ የዛሬ እንግዳችን፣ እንዲሁም ዲያቆን ክና፣ የተከበራችሁ የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ ከሩቅም ከቅርብም የመጣችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ እንዲሁም ሕፃናት ጭምር ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን መጣችሁ? አከመንተኒ አከሜን ኑፍተኒ አሜን አሜን ጀኔ ይሳቀ ገለቴፈኑ ዋቀኑ በርጋሬ ዋቀኑ ፋነተ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አርጁማን ሳቀን ኑምኔ በሩንሳ ኤበከን ቀቡ ሮንዱማ ጆሌ ኮጀሌ ጃራረ ሳቀኑ ዳለቱ ከኑ ዳወቱ አባ ኬኛ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ መቃንሳ ከንገለቶ መፊ ከኑሩፋቴ ኑፋተው የአምላካችን ስም ከእጽናፈ ዓለም እስከ እጽናፈ ዓለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እንኳን ደረሳችሁ። እስቲ እግዚአብሔር አመስግኑት። ደመላሜ ጨምሮት እስቲ ሰነፌሳሜ ሰልሱት ሶስታነ ልኮ ሜን ከፍዳፌ የመዋቅዮት አከፍዳፌ የመዋቅዮት ዋቅዮ ዮኢኑ ኤየሜ ዮኤየመ ዋቅዮ ተኤ ሰገሌ ዋቅዮ ወሊን ላላ አከኑ ገርጋርቱዳፍ አቲ ኬኛ ቁልቁሌቲ ድርቤ ማርያም ልመሽትራ ኤባብሱ ጋር ገቴን መምቶተ ዲነሚ ለማንራ ኦለቲ ኡማ ኬኛ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ገድቲ መቃንሼ ከንገለቶሜፊ ከነኑፋቴ ኑፋተው እርገሞተ ዋቅዮ ቁልቁሎታ እርገሞተ ዋቅዮ ዱካ ብኦታ ወሬገምቶታ ጉያራ ጀለ ብልቱ ጀኔ ከንሼ ከበኞ ወሬገምቶ አደኬኛ ቁልቁለቲ አርሴማ akka fedhaafii waaqayyootti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ulfaate nuufaa ta'u እግዚአብሔር ቢፈቅድ እግዚአብሔር ቢረዳን ለእግዚአብሔር ፍቃድ ለጥቂት ደቂቃ አብረን የምንቆየው የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ የሚል ይሆናል። ማንም ይድን ይችላል። ማንም ይድን ይችላል። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ነው። ይህን ቃል የተናገረው ከጌታ ጋር የነበሩ ከእሱ ጋር የኖሩ በሌሊቱም በቀኑም ከእሱ ጋር የነበሩ ደቀ መዛሙርት ነው ይህን ቃል የተናገሩት። ቃሉን የጻፈልን ዛሬ እንድንፈወስ እንድንማር ቃሉን የጻፈልን ሐዋርያው ወይስ ደግሞ ደቀ መዛሙርት ቅዱስ ማርቆስ ነው። ከ72ቱ አርድእት የሆነው ቅዱስ ማርቆስ ነው። ያማቲ ዋቅዮ ኢነማ ዋቅዮ ዮቴ ደቂቃ ሙራሳ
sagalee waaqayyoo kan akkas jedhu wajjin turra. Eenyutu fayyuu danda'a kan jedhuun ta'a. Gaa dubbii kanaa kan dubbate yookaanis yeroo sanatti dubbii kana kan dubbatan gooftaa keenya waliin kan turan duukaa bu'oota isaa kan ta'an isa waliin kan deemaa turan isa waliin bulaa kan turan bakka inni oole bakka inni bulanii sagalee waaqayyoo akka irratti jiraannuudhaaf kan nu biraan ga'an qulqulloota yookaanis immoo duukaa bu'oota waaqayyoo isaan 12 keessaa dubbii kana dubbatanii dubbii kana akka ittiin barannuudhaaf akka ittiin fayyinuudhaaf har'aa akka jireenya keenya keessatti daballee jireenya keenya ittiin mi'eessinuudhaaf kan nuuf barreesse duukaa bu'oota keessaa tokko kan ta'e qulqullicha Maarqos jiraattota yookaanis immoo ardii 72 irraa kan walitti qabaman keessaa isa tokko kan ta'e qulqullicha Maarqosidha. Yaa maatii waaqayyo dubbii ijoo keenyatti ol deebinee gaafa ilaallu eenyutu fayyuu danda'aaf kan jedhuudhaaf jalqaba irratti gaafa ilaallu namichi sooressa tokkotu tureenuun jedha. Namicha sooressa yookaanis nama qabeenya qabu qabeenya guddaa kan ta'e sooressa biyya sanaa keessaa isa tokko kan ta'e nama sooressa tokkotu gara gooftaa keenya gara Yesuus Kiristoos gara uumaa keenyaatti dhufe. Eeyyani namoonni ammas gaafa biyya keenya keessatti baay'ee qabeenya kan qaban baay'ee sooreyyii kan ta'an sagalee waaqayyoo dhaga'uu kan hin barbaanne sagalee waaqayyoo dabarsuu kan hin barbaanne jireenyi isaanii qabeenya isaanii waliin akka ta'e kan tilmaamaman har'as addunyaa keenya keessa jiru. Egaa bara sadattis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon mucaa namaa foon dadhabaa kan uffatee gara biyya lafaatti gaafa dhufu sooressi tokko gara isaa dhufe jedha. Maal tokko sooressi tokko ilaalaa yeroo kana yaa gooftaa yaa barsiisaa gaarii jireenya bara biraatti galuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a jedhe. ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ሥጋ ለብሶ በመጣ ጊዜ አንድ ባለጸጋ የሆነ ሰው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። ከዛ በኋላ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እሱ ተጠጋ፣ እሱም ወደ ጌታ ተጠጋ። ከዛ ጌታዬ አምላኬ ቸር መምህር ሆይ ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ከኔ ምንድን ነው የምጠበቀው ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጠየቀው። ይህ ጥያቄ ዛሬም ለሁላችን ይጠቅመናል። ምን ማድረግ አለብን? ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥተን ወደ እሱ ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ለእኛ ምንድን ነው የምንፈልገው? ጌታችን አምላካችን ከእኛ ምንድን ነው የምንፈልገው? እኛም ከእሱ ምንድን ነው የምንፈልገው? ilaala har'as jireenya keenya keessatti gaafii kun nu barbaachisa. Gaafii kana yaa gooftaa jireenya bara biraatti galuudhaaf maal gochuutu naaf ta'a jedhe. Jalqaba irratti yaa barsiisaa gaarii ቸር መምህር ሆይ ብሎ ነው የመጣው። yeroo kana gooftaan keenya laphee namootaa akka ilaalu samii harka isaatiin kan moottifate dachee miila isaatiin kan mammaarrate laphee namootaa keessa kan jiru kan beeku inni arjaan waaqayyo tokkichaa ittiin jedhe ቸር ከአንድ አምላክ በስተቀር ቸር የለም፣ ለምን ቸር ትለኛለህ አለው። ilaala maaliif kana jedhe? namichi kun gara gooftaa keenyatti gaafa dhufu gooftaa keenya qoruudhaaf arraba isaa ilaaluudhaaf maaliif arjaanaan jette? arjaan waaqayyo tokkichaa jedhe.
waaqayyo arjaa ta'ee osoo jiru, waaqayyo beekaa ta'ee osoo jiru, waaqayyo hunda danda'ee osoo jiru, arjaadha miti ittiin jedhe namicha kana barsiisuudhaaf kana booda mootummaa waaqayyootti galuudhaaf maalli gochuutu narraa barbaachisaa ittiin jedhe. Seera keessatti maaltu barraa'ee jira? Hin ajjeesiin kan jedhame, hin sagaagaliin kan jedhame, sobaan dhugaan bahiin kan jedhame, hin hatiin kan jedhame, namas immoo akka dhuunfaa keetti jaaladhu kan jedhame, haadha fi abbaa kee kabaji kan jedhame barreeffametu jira. Isa kana hundumaa xumurtee taa'ii ittiin jedhe. Namichi sooressi kun eeyyen yaa gooftaa kan ammaa ijoollummaa kootii jalqabeen eegaan ture, kan ammaa ijoollummaa kootii jalqabee raawwachaan ture, isa kana hundumaa eegeera ittiin jedhe. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa tokko qofatu si hafaa ittiin jedhe. Waa meeqa? Waa meeqa? Waa tokko qofatu si hafaa ittiin jedhe. Innis maalidha? Deemii qabeenya kee gurguri, hiyyeessota nyaachisi, waan qabdu hiyyeessotaa firi, qabeenya kee waan qabdu warra rakkatanii firi. Sana booda kottu ana duukaa bu'i. Gaafa sana mootummaa koo yookaanis mootummaa waaqayyootti galtaa ittiin jedhe. Qabeenya keenya waan qabnu kurnoo keenya yoo baasne mootummaa waaqayyootti akka gallu macaafni qulqulluun nu barsiisa. ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን ሰምተሃል ተምረሃል ወይ አለው። ምንድን ነው ትእዛዙ አለው። ባለጸጋ ሰውየው አትስረቅ የተባለው፣ አታመንዝር የተባለው፣ በሐሰት ሰው ላይ አትመሰክር የተባለው ሰምተሃል ተምረሃል ወይ ብሎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መለሰ፣ ጠየቀው። ሰውየው ባለጸጋ ይህማ ከልጅነቴ ጀምሬ ጠብቃለሁ፣ ፈጽማለሁ አለው። ካሁን በኋላ አንድ ነገር ብቻ ይቀራል። እሱም ሂድና ንብረትህን ሽጠህ ለድሆች ሰጥተህ ለኔ ተከተል፣ ከዛ በኋላ ትድናለህ አለው። kana booda namichi kun hin gadde, fuulli isaa hin gurraache. Maaltee fitu tokkore azzane. ለምንድን ነው? ንብረቱስ ለመሆን qabeenya isaa waan jaalatuudhaaf hin gadde, fuulli isaa hin gurraache. kana booda mootummaa dureessi mootummaa waaqayyootti galuun akka mulfaataa jedhe. mootummaatti galuun yookaanis mootummaa waaqayyootti dureessi tokko galuun akka mulfaataadha jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. warroota isa duukaa jiraniin isa kana gaafii dhiyeesse. duukaa bu'oonni gooftaatis hin na'anii, hin gaddan, hin dinqisiifatanii. mootummaa waaqayyootti dureessi galuurra jedhe. qaawwii gaalli qaawwa lilmoo keessa yoo hin luufte ni salphataa. ilaala qabeenyi namaa waaqayyoon irraa akkamitti akka nama fageessu, qabeenyi keenya irraa waaqayyoon akkamitti akka wal malchiisaa jiru ilaala. namoonni baay'een qabeenya isaanitti abdatanii wanni hundumayyuu qabeenya isaaniitiin kan taasisan kan itti fakkaatu har'a addunyaa keenya keessas jira. ilaala namoonni baay'een qabeenyi isaanii, maalummaan isaanii, jireenyi isaanii, abdiin isaanii, qabeenya isaanii kan ta'e kan fudhatan, garuu waaqayyo irraa waa tokko kan hin qabne har'a addunyaa keenya keessa jiru. kana booda dureessi tokko yookaanis abbaan qabeenyaa mootummaa waaqayyootti galuurraa galli qaawwa lilmoo keessa lulluuquun ni salphataa jedhe gooftaan. mulfaatu baatu waaqayyo. ይህ ሰውዬ ባለጸጋ ነው።
ባለጸጋ የሆነ ሰው እንዴት መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ጭንቅ ይሆንበታል? በንብረቱ ምክንያት፣ በሀብቱ ምክንያት። ባለጸጋ ሰው መንግሥተ ሰማያት ከመግባት ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትሾልክ ይቀላል አለ። አይከብድም? ይከብዳል። ሰነባዳ ዱካሞኒ ሰፋለ ቱረን ዱካሞኒ ሳህናኒ ተደነቁ። እንዴት ይሆናል? እንዴት እንደዚህ ትለዋለህ አሉት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ። እንዴት ይድናል? ፈዩን አከሚት ደንዳ መሬገ ከነተ ጋባን ቀቤኛ ሞቱማ ዋቀዮትን ገሉቴ የገመርሴ ገዳዳ ኬሳ ጋሊ ከሰለበቱፍ ተኤ ilmi namaa mootummaa waaqayyootti akkamitti galuu danda'a? eenyutu fayyuu danda'a jedhan manni idin ይችላል አሉት። የትምህርታችን ርዕስ ነውና ማን ይድን ይችላል? እንደዚህ ከሆነ እንዴት እንድናለን? እንዴት ወደ መንግሥተ ሰማያት እንገባለን? ባለጸጋው ባለሀብት እንዴት ይገባል ወደ መንግሥተ ሰማያት? ይህ እንዴት ሆናል? እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ለሰው የማይቻል ሁሉ ለእግዚአብሔር ይቻለዋል አለ። ስሙ የተመሰገነ ይሁን ይላል። ነሞታፍ ከን እንደንዳም ነሞታፍ ከን እንደንደኝ ዋቀዮ ገሩ ጎቹ ደንዳ ዋቀዮ ፈይሱ ደንዳ ዋቀዮ ሞቱማ ሳቲ ገልቹ ደንዳ ከነማ ፊንደንዳም ዋቀዮ ፊንደንዳማ ጀዴ ኤየኒ ሀረ ኤምቱ ፈዩ ደንዳማቲ ዋቀዮ። ዛሬስ ማን ይድን ይችላል? ማን ምድ ነው? ማን ዛሬ እግዚአብሔር ጋር የተጣመረ ወደ መንግሥተ ሰማያት ለመግባት ማን ዝግጁ ይሆን? በአዲስ ኪዳን ለክርስቶስ ልዩ የሆነችው ቅድስት ሰማያቷ አርሴማ እናያለን። ከንብረቷ ከሀብቷ ተለይታ ከንግሥቷ ተለይታ ለክርስቶስ ሙሽራ የሆነችው እንደሱ የሆነው ይድናል። ሀረስ ማልቱ ፈዩደና ኤኝቱ ፈዩደና ከንጀሩዳ ሀረኬኛ ወሬገምቱ አርሴማ ኢላሉ ይነነኛ ቀሜኛ ሽትራ አኒ ምስሮ ክርስቶስ ጀቴ አደ ከሪትባት አመንቲ ሽቲፍ ከዳበቴ ወሬገምቱ አርሴማ ኢላላ ነሞኛ አከሲ አመንቲ ሳኒቲፍ ከዳበተን ሀረስ ፈዩደነው ከናፍ ለቲሳከሸትን አበኔ አመንቲ ኬኛ ለከፈይኑ ዋቄኑ አገርጋር እኛም እንደሷ ቆመን በእምነት ጸንተን እንድንፈወስ እግዚአብሔር ይርዳን። ማን ይርዳን? እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ካልረዳን ከንቱ ነው ማለት ነው። የኝቱ ፈዩ ደንዳ ከንጀሩዳፍ ኢላላ አደኬን ቁልቁሌቲ ወሬገምቱ አርሴማ ኢላሉ ደንዴ እጋ በረኬኛ ኬሰሙ ኤኝቱ ፈዩ ደንዳ ዱመት በእውነት ዛሬ ማን ይድን ይችላል? ብዙ ሰው በፖለቲካ ሄደዋል። በዘረኝነት በቆንቃ ምክንያት ተከፋፍለናል። ማን ይድን ይችላል? የኝቱ ፈዩ ደንዳ ሰኙማዳ ቆን አፋኒ ገሬዳን ቆቆኔ ጅራ የኝቱ ፈዩ ደንዳ ያማቲ ዋቂ የዋቂዮ ጀደገሩ ወኖ እንዱምቱ ተው እንደንዳ ከነመ ፈይሱ ዋቀዮ ደዋን ተሄዳፍ የዋቀዮ ጀደ ነምኒ ሁንድኑ ፈዩነና የኝቱ ፈዩ ደንዳ ባየን ኬኛ ቀሜኛ ኬኛ አብደኔራ ባየን ኬኛ ፍራ ኬኛ አብደኔራ ባየን ኬኛ ነመ ኬኛ አብደኔራ ባየን ኬኛ ቀሜኛ ኬኛ አብደኔራ የኝቱ ፈዩነና
Kanaaf gaafii hunduma keenyaatu jechuudha. Egaa eenyutu fayyuu danda'aaf kan jedhu nama Waaqayyootti amanatu. Faarsaa Daawit faaruusaa faaruu 59 lakkoofsa 11 irratti gargaarsi namaa akkasumaan gargaarsi Waaqayyoo garuu hanga xumuraatti jedha. Ilaala, nama Waaqayyootti amanatu qofatu har'a addunyaa keenya keessatti fayyuu danda'a. Kanaaf Waaqayyootti amanuun nurraa barbaachisa. ማን ይድናል የሚል የእግዚአብሔር የምታመን በመዝሙር 59 ቁጥር 11 ላይ የሰው አገዛ ከንቱ ነው፣ የእግዚአብሔር ግን የፈጸመ ነው እስከ ፍጻሜ ነው ይላል መዝሙረኛ ቅዱስ ዳዊት። ከናፍ አመዱማት አከኑ ፈይሱዳፍ አመዱማት ፈዩዳፍ ዋቀዮ አመነቹን ራ በርባቺሳ ዋቀዮ ነምኒ አመነቴ እንፈያ ቀሜኛ ሳትራ ፍረ ሳትራ ለሚ ሳትራ ዋቀዮ ከነበረቱ እንፈያ ከናፊዳ ሐረስ ምን ዋቀዮት የሮዱ ፍኑ ቀሜኛ ኬኛ ዲስኔ ናኖ ኬኛ ዲስኔ አባ ፋደ ኬኛ ዲስኔ ምን ዋቀዮት ጋፈኑ ፈዩ አምርባኑዳ ሞቱማ ዋቀዮት ገሉ አምርባኑዳ ምን ዋቀዮ ዱፍና አመነቹን ራ በርባቺሳ namni amanate fayyuu danda'a jedha. Egaa faru abbaa keenya faru 24 lakkoofsa 3 irrattis warri Waaqayyoon abdatan hin leeyyaanii jedha. Warri Waaqayyoon abdatan hin sodaatanii, warri Waaqayyootti abdatan, warri Waaqayyootti kooluu galan Waaqayyo isaan ceesisaanuun jedha. Faru Daawit irratti gaafa ilaallu kanaaf akka fayyinuudhaaf Waaqayyootti kooluu galuun barbaachisaadha. yoo Waaqayyootti kooluu galle Waaqayyo nullee yaasisu nu ceesisa. Waaqayyo maqaan isaa kan galatoome nuuf haa ta'u. Eeyyeni kanaaf Waaqayyootti namni amanatu, Waaqayyootti namni kooluu galu yeroo hundumaa ni fayyaa jedha. Ni lammaffaan eenyutu fayyuu danda'aaf kan jedhuudhaaf nama of bituu danda'u, nama of bituu danda'u. namni of bitu yeroo hundumaa seera Waaqayyoo keessa jiraata waan ta'eedhaaf, ajaja Waaqayyoo keessa jiraata waan ta'eedhaaf, kanaaf namni of bitu fayyuu hin danda'a nuun jedha. ilaala, ማን ይድናል የሚል ራሱን የሚገዛ ሰው ራሱን የሚገዛ ሰው በእግዚአብሔር ቀንበር ውስጥ ይኖራል። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይመላለሳል። በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይኖራል። እግዚአብሔር ደግሞ እሱን ይፈውሳል። ስሙ የተመሰገነ ይሁንልን። ከናፍ ነምኒ ፈዩ ደንደው ነመ ኦፍ ቢቱ ደንደውዳ ማሊዳፍ ኦፍቢና ማሊዳፍ ኦፍቢና ጋፈ ጀኑ ጃለላን ኦፍ ቢቱን በርባቺሳዳ jaalalaa of bituun nagaadhaaf olbii of bituun barbaachisaadha. tokkummaadhaaf of bituun barbaachisaadha. jaalala namootaatiif, jaalala ollaa keenyaaf, jaalala abbaa haadha keenyaatiif of bituun barbaachisaadha. namni of bitu, namni of ajajuu danda'u, namni aangoo ofirratti qabu fayyuu danda'a. addunyaa keenya keessaarra namoonni of hin binne baay'ee isaanii jiru. akka lapheen isaanii ajaje, akka foon isaanii godhatti kan nanna'an, kan doosooran kan jiraatan, foon isaanii qofa kan dhaga'an, lubbuu kan hin dhageenye, kan of bituu hin dandeenye, kan machaan, kan sagaagalan, addunyaa keessa kan olan har'a baay'een isaanii jiru. kanaaf isaan irraa adda ba'uudhaaf of bituun barbaachisaadha. namni of bite Waaqayyoon hin jiraata. namni of bite Waaqayyoon hin deddeebi'a. Waaqayyo isa dhaga'a, Waaqayyo isa jaalata, Waaqayyo immoo ibboo isaa isaaf deebisa. kanaaf Waaqayyo dhaga'uun, jaalalaan of bituun, dhugaadhaaf of bituun, nagaadhaaf of bituun, dhugaadhaaf, jaalalaaf, tokkummaadhaaf of bituun nurraa
nurraa barbaachisa yaa maatii Waaqayyo. Arras obbituun mana Waaqayyootti deddeebi'uun nurraa barbaachisa. Obbinni mana Waaqayyootti dhufne akka safaana jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eenyu nu haa gargaaru? Maal yardaan? እግዚአብሔር ይርዳን። yeroo hundumaa fakkeenya godhannee abbaa dhiifamaa, abbaa hunduma keenya, abbaa jaalalaa kan jenne yeroo hundumaa isaan of jennu akka macaafa qulqulluutti nama tokko ni arganna, nama of bite, nama jaalalaaf deddeebi'e, nama Waaqayyoof bite. Gaafa ilaallu abbaa keenya Abrahaamin ilaala. Abbaa keenya Abrahaam eenyumaa ol bara kakuu duraa keessa yookaanis kakuu moofaa keessa bara laphee jedhame bara lakkaawamu sana bara macaafni qulqulluun hin jirre abbaa hunduma keenyaa nuuf ta'e. Waa tokko osoo hin dubbisiin, barumsa amantaa tokko osoo hin qabaatin akka Waaqayyo jedhetti, akka Waaqayyoon isaaf eeyyametti kan deddeebi'e abbaa hunduma keenyaa abbaa Abrahaamin ilaala. Abrahaam maatii kee dhiisi, biyya kee dhiisi, naannoo kee dhiisi bahi jedhee Waaqayyo sagalee isaa itti hime. Innis akka Waaqayyo isaa eeyyame sagalee Waaqayyo dhagee biyya sana keessaa ni bahe. Waaqayyo isa eebbise, Waaqayyo isa wajjin ta'e, Waaqayyo isa bara baraaf abbaa hundumaa jedhame akka waamamuuf dhala isaatti isa eebbise, dhala isaatti isa eebbise. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa ilaallu waa'ee eebbifamu abbaa keenya Abrahaamin ilaalla. Bahi jennaan bahe, sagalee Waaqayyoo dhaga'e. Kanaaf har'a nutis sagalee Waaqayyoo dhaga'uun barbaachisaadha. Sagalee Waaqayyoo dhaga'uun barbaachisaadha. Har'a namoonni addunyaa keenya keessa jiran baay'een isaanii sagalee Waaqayyoo kan dhaga'uun barbaanne jiru. Baay'een isaanii sagalee waa beeku, warra waa tolchu, warra mana daandii hojjetu kan dhaga'uu barbaadan har'a jiru. Fira isaanii dhaga'uu kan barbaadan jiru. Qabeenyaa isaanii dhaga'uu kan barbaadan har'a jiru. Abrahaam garuu sagalee Waaqa isaa dhaga'e. ilaala ብዙ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ አባታችን አብርሃምን እናገኘዋለን። በልቦና የነበረው መጽሐፍ ቅዱስ ሳይኖር የእግዚአብሔር ቃል ሳይኖር በልቦና ብቻ የተመራ የእግዚአብሔርን ቃል የሰማ አብርሃም ሆይ ከወገንህ ከቤተሰብህ ውጣ፣ እኔ የሚያሳየውን ምድር ውጣ ብለው እግዚአብሔርን አዘዘው። እግዚአብሔር አብርሃምን አዘዘው። አብርሃም ግን የእግዚአብሔር ቃል ሰማ። የማን ቃል ሰማ? የማን? የእግዚአብሔር። የእኛ ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል መስማት አለብን። ብዙ ሰው መናዘብ የእግዚአብሔር ቃል የማይሰሙ የማይፈልጉ ብዙ አለ። ንብረታቸው ብቻ የማይሰሙ ወገናቸው ብቻ ወይንስ ደግሞ ቃልቻ ቤት የሚሄዱ ውቃቤ ቤት የሚሄዱ እነሱ ብቻ የሚሰሙ ብዙ ሰው አለ። እግዚአብሔርን ከሰማነው ብዙ ነገር እናገኘዋለን። በረከት እናገኘዋለን፣ ፍቅር እናገኘዋለን፣ ሰላምን እናገኘዋለን። ማንን ከሰማ? እግዚአብሔር ከሰማ። እግዚአብሔርን ከሰማ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር ካልሰማ ግን ብዙ ነገር ይከተለናል። ችግሩ፣ ሕመሙ፣ ብዙ ነገር ጥያቄ ይሆንብናል። እግዚአብሔርን ከሰማ ግን ብዙ ነገር እናገኘዋለን። አባታችን አብርሃም እግዚአብሔርን ሰማ። እኛም እግዚአብሔርን እንድንሰማ እግዚአብሔር ይርዳል። ከናፍ ኑቲ ኬኛ ዋቀዮ አከ ደጌፈን ዋቀዮ ጅራ ከጅራኑ ዋቀዮ አገርጋር ከናፍ ሀረስ ሰገሌ ሳ ደጌፈተኒ መነሳቲ ከሉፈን ከቁልቁላን ከኔ ቢፈመን ሀረስ መነሳ ኬሰ ጅሩ ጅነ በልቲ ሸከን ከበኝ
wareegamummaan amantii isheetiin kan dhaabbatu haadha keenya wareegamtuu Arseemaa ni ilaalla. Akkasuma akka macaafa qulqulluutti namoota baay'ee fooniin kan qulqullaa'an lubbuu isaaniitiin mootummaa Waaqayyoo kan dhaalan baay'een isaanii hin arganna. Kanaaf nutis akkasitti jabaannee amantii isaanii qabannee fakkeenyummaa isaanii qabannee akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Eenyu nu haa gargaaru? Waaqayyo nu haa gargaaru. Kanaaf saatiinis akkasumatti hin deemine barumsa qulqullure hundumti keenya isa balleessine isa dhiifne isa wallolle dhiifne dhiifama goonefi mana Waaqayyootti dhufne dhiifama gaafannee gaabbii gallee fooniif dhiiga gooftaa fudhannee mootummaa isaa dhumarratti akka dhaallu Waaqayyo nu haa gargaaru። የበደልነውን ክሰን በሰፈራችን በመንደራችን ያሉ ብዙ ሰው አለ ያስቀየምናቸው ክሰን ንስሐ ገብተን ወደዚህ መተን ስሙን ቀድሰን ስሙን አወድሰን ስሙን ዘምረን ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ወስደን በሰማይ የመንግሥቱን ወራሽ እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። ማልርዳን እግዚአብሔር ይርዳን። እኝቱ ፈዩ ድንዳ እንጌላ ማርቆስ በቆና ኩደን ለኮሳ ዲግዶሚ ጃ ማን ይድን ይችላል? የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 26 ላይ ያለው ኃይለ ቃል እግዚአብሔር ያስተማረን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይቆየን።